Jiniin siyaaraw. Innan itti dawwalu fayyaadee daa tokko irraa kaasee abbaan giddii tokko irraa kaasee lafiitti wada biloo keessatti fakkaate. Si wallaalee. Hin qabame Mubaarikii. Maaltu qabare maa waraqaa qabaa? Badii wanti isa qabu hin jiru rabbee bakka ishee ammataan dhukkubee. Qoy amma naa dhufeera. Amma naa ergameera qoy. Maahir. Uf mata innumtuu mataa na ho'ise. Thank you, eh. Maahir baraan quban qabu maahir dedoo dhaga'i. Hawaa quban qabu laayibiin seene gorsa wayin namaa kenna jedhee. Sii galee gorsa wayin namaa kenna jedhee laayibii seene ijoolleen mubeen du'e jedhan ilaalaan callisamoo yaa maahir kiyya dhaggeeffadhu ilaalaan callisamoo utuma si ta'e. Utuun arguun callisamoo maalon godhame uummannoon ajeeqee uummannoo bitaan mirgana wallaalchisee haasaan harkaa gatee Mubaarik du'ee malee wanni biraan jiru ofan ajjeesa jedhee silaafisu namni maaf of ajjeesa nama ajjeesa malee. Mubaarik ofan ajjeesaa akkamittiin oon komentiin ilaalu jedhee rakkoo yoon ilaale Mubaarik of ajjeesuuf jedha uummanni. Sini galee aanna kana jechuudha. Kunoo maan sagalee itti qabaan jira ilaalaa jira sagalee naa deebisuu didima. Anko WhatsApp ጊዜ ሁንደስ ሲሰገሌ ሲቀበል ኮንግራስ እንደደ ደንገደኮ ነምኒ ጉቱዳ ሲርገ ደክ ኤበይ ጉያ ተብቸ ኬቲ ሶሪ ሉቡ Rosir. Mubarak jinni tikalaatani baawara komentina jeeksisiiftu sin. Ay ustaaz jinni kanne. Qoy ergateera xiqqoo bayendee biya ishii ol galchee ustaazinatti ergatee jira. Ishii maayiriif ustaatiin ol galchaa warra sana muudii uummatatti qabate. Tolee. Tolee lubbuu. Okay. Waa ustaatiin maayiriin ol galchaa waraanota achi. Maayiri ittiin gulis hin taatu nama hin taatu. Maalatti bilbiltee lakka akkanamitti naan hin jettu feesbuukii koo jalan jirtu. Sheeka jinniiti kan dubbii kana qabu wallaahi. Ijoollee komentiin jeessisiisanii sheekni kun. Aboo gurbaan jinnii qabaati dhaggeeffatu gurbaan jinnii qaba. Ittaa qaraamoo innaan diddanii ganaa yoo gaafa of ajjeese kan booyyee wallaahi filtimee jiran. Gurbaan itti qaraamu. Ma sabiraayiziin ta'e Mubaarak tudduu naan jettee dhuftee namni isa laayivii baradhe ustaaz. Laa itti qaraamu Mubaarak nagaan qabuuti itti qaraamu. Ustaz eessa jirta? Eessa deemtu kana inni? Aboo warra komentii kana rabba fixu jechuuttis maamila keenya ustaaz warruma komentiitti qara hime. Warra komentii miti kan rakkoo qabu Mubaarak inni maa of ajjeesa maa jedhenni? Mubeenatu namni sin ajjeesa jedheen bakka tondoo dhiisuu dhiisiti. Inti qalladda moo? Ofan ajjeesa jedheen kun naa galuu dide ustaaz waan barre haasaan harkaa gatanii warri komentii. Maa kan inni qabu shakkii qabu. Nama qataa bar. Awwalee obboleessileen itti bilbilaa ture. Awwalee nagaa jira awwalee. Dhiisi kana kun diina rabbiiti. Maqaa san kaasin kan. Tokkummaa. Siigalee amma karaa gabaabaa Maayir. Mucaa kana yoo dhugaa ilmoo namaatiif yadda mucaan kun qabamee itti qaraamu Mubaarakiin wallaahi an milikkitee duratti argeen.
milikkita hedduu irratti argee jira. Mucaa suutaan mana kan keetti irbaata godhiiti waamii ka'iiti nama jechima nama afur gurbaa afurtaa warra jimmaa sana ga'eenyu maqaan isaa kan federaalii fudhatan sanas waamiitii warra xiqqoo irree qabu kana si galee miti wallaahi nama fudhanii yaabnee irra teenye fannifnee si galee miiccinee tokkofnee gallakkifna mubaarakiin inshaallah. Kala saadhuma gargaaraa ta'u karaa kun qabuun irraa tokko beekama. Affeerraa irbaataa godheeti. Affeerra yookaan rakkoon wanni kun beeki. Affeerraa irbaataa bareedaa godhi. Shawwadiin waan inni barbaadu dhiyeessii biti. Sana bu'uura silkuma irraa fuutan bakka booda iyyuu qabsiisa waan ta'eef. Hanga inni fayyaa ta'e qulqullaa'utu silkiitti hin kenninu. Sa'a lama sa'a sadii jechuudha. Wallaahi lakkoo ta'u an qophiidha waliin gala yaada kanarratti. Eeggadda gaafa raamshaa sana silkii laayifii seenee kiishii kaatee uummanni nagaadha jedhee gurbaa qabee wanni jedhe wallaasoo wal qaban beektaa. Idaanni uummanni kumaatamni sagalee waraabee wanni godha gurbaan mala qaba beektaa inni laayifii seenee nu salphisa waan ta'eef jalqaba irratti baqqilmiyaa silkii irraa fuuchuudha. Nagaan qabu waan ta'eef. Rakkina tokko hin qabu. Walii gallee. Bakka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ustaz akkami? Nagaa kam? Nagaa amma meedhii isaati dura akkamitti lubbuu isaa tana amma wanni deemaa jiru. Maalirra geessan? Ibliisni sagalee Munir Maahir waan kana irratti dalage iiduu fa'iitti dawwaleeti ijoolleetti dawwalaati wanni godha irratti dalagaa waan kana hin qoosina amma ganaa achi as ba'ee dura lubbuurraa eega dubbuu isaa wanta goone wanni sheexaanaa kunii fi iji namaatu wantaati eega dubbii wanta baane booda kaan irraa haasoyna amma waan sagalee inni kaa'ee sagalee akka nama bakka jarri amma dura wanta godheeti kun qoosaan ta'u qoosaa ta'uuf kan booda adda baasna. Maal Munir dhagee ilaaluun danda'a bari kunoo bukkee kiyya jira bar manni isaa. Laamiti namni waan isin gaafadhaa Ustaaziin Maahir. Quba qabduu egaa ijoolleen jeeqanii booda akka muka arraba keenya sotoo waan dhufu hin beeknu waa quba qabduu. Maal egaa ijoolleen jedhanii booda ko Mubaarak viidiyoo waraabee gadhiisee kee bar nagarre moo egaa haasaa booda viidiyoo ni waraabee gadhiise. Maal jedhee waraabe amma maalan arge sapiraayiziin ta'e laayibii seeneen sapiraayizii ta'e akkan laayibii gadhaadhee namni Mubaarakitu du'ee dhaga'e bar. Lakki eega ijoolleen haa ta'anii kaanii inni viidiyoo waraabee jireenya hammaatteetti haqqii wanta tokko baasuun qaba baay'een of seminaamin jedhee viidiyoo waraabee gadhiise beektaa qoy. Amma kun dalagaa nama jireenya dhaggeeffadha. Namni waa qabu kana jedhu namni waa qabu si jamran maqaa du'aatiin sheekni kun bakkuma madaa isaa uqqata dhaqeetti qara'uuf sheekni kunis dhaqeetti qara'uuf hedduma jinniitti geessa sheeknis. Isinii dhiiseen jira baqqaa shii gurbaan hafannisu isinii dhiiseen jira kanas akka beetan godhaa hojii bira wara amma gadhiise bal'aa. Sigalee aan jinnii qofaan hin jiraadhu maal jedhee wanni godhaa. maal jedhaa jiru Maahir waan ta'e nageenyoo nuti maa inni kiraa argachaa. Yeroo biyya lafaa kanarra jiraattu qormaata danuusi mudata baay'een obsee yeroo baay'een obsee amma obsuu hin danda'u himuun qaba ifa manaa godhaa maal waan akkasii jechuun wanta ta'e isa mudatee jira akkana jedhaa rutti yaali. Amma jarichatu garaa murachiisa bar jarasani. Haa ustaaz qoosaanii isaa booda ijoolleen kan magannu deemti ustaaz. Bakka dhiiseen jedha bar bakka dhiisee akka feetan godhaan keessaa bayan jira bakkaan mina gabbaan jedhe. No barbaachisaa ta'e amma mana Dujalaan baatan. Dujalaa kute ustaazi kun wallahi ta'e ustaaz. Aybiidha kun wallahi sitti nama dhiisa hin deemu. Laal waan inni jedhaa sii mana dhaggeeffadhu. Wallahi aybiidha kun dhiiftanii maal deemtu oduu ta'e wajjin deema ustaaza kiyya qaali. Hay. Kottaa jira seera. Obsi waan inni jeen si dhageessisa. Maal jedhe Munir? Maayirratti nuu taa'eeti. Dhaggeeffadhu. Ustaaz. Waa ustaaza maadeeffannaa. Takkuma wanni ilaal siifaniidhaan jedhee siima wanni siifanii jeen siima. Wanni siifanii jedhe dubbadhu ayyee. Na dhagaa jirta? Waan sagalee kaayee siifin hima. Sagaleedhaan wanni jee waan dho'isan hin jiru yooni ani du'ee nama tokko hin gaafatinaa anaaf galaafatee jee siifanitti hime. Wanta irra jirti laayivii irra jirti. Nama tokko mul'aa cufadheetti hin jira. Nama tokkollee hin qaqqabatina Dubaay keessatti namni waa takka na godhe hin jiru.
Waa takka dhufe ana godhee ittiin saniif sagalee baatee bara. Okay, koy. Haa, tay deemi nu laale ka hayya tay deemi. Maarra kattee dinnage. Nan nagee dhaan rakkoon qabu barbaanni isaa as bukkee mana kiyyaati barbaadee. Namni kana pirankii nama godhaa ishii maal jechuun utuu nagaa jiru namni hordoftoota qabaati mataa keetti narra kadhee jettaa onlaayinii irraa miidiyaa baatee oo pirankii ta'e kun pirankii hin ta'u. Maaliif hordoftoota qabda waan ta'eef namoonni si jibban akka jiran namoonni si jaallatan waan jiranuu fi waan akkanaa miti wanti pirankii minaaminii jedhame hojjetamu. Maaliif namoota si jibban yoo qabaatte illee namoota si jaallatanus qabda waan ta'eef. Amma maayin egaa ollaa kee jiraate deemiiti hulaallee yoo ta'e yoo banuu didellee hulaa itti cabsaa mucaa kana baraara booddee piraankii bilbila cufatee jirta amma deemi bakki inni jiru Muniir maal ta'e beektaa? bakka deemi haa mana isaa dhaqaa haa Mana miti gaamara haa aha Muniir Hoteela jira qoy Muniirii qoy Muniiree mee maal nutti himu. Muniir dhagaila bakka inni jiru hoteela jedhe hoteelli jechuun immoo seera qabeessa sukuriitii qaba. Yoo inni isatti bilbilamnaani inni ol galchaa jedhe bichaa ol galuu dandeenya. Zimmenne ruumii isaa beeka fakkeenyaaf ruumii isaa illee hin beeka. Zimmedee ol galchuu danda'u yookaan immoo sukuriitiitti erganii ilaalchisuudha bas. Sigalee malee olii akkana ol seenuu danda'u. Deemiitii ilaalaa jedhe kan warruma machiitiin ilaalaa jedhe kan nama kana bilbila kaasuutii bakka minaamin jedhiiti sikuriituma sanaaf akka jirru ilaalanuuf yaadachiise kasu deemanii akka ilaalanuuf nagaa qabaachuusaa. Sikuriituma dubbachi